Yeroo namni bilbilee akka isin hin arganne barbaadan malli isin fayyadamaa jirtan bilbila keessan cufu yookaan immoo airplane mode irra gochuudha ta'uu danda'a. Ani immoo amma mala isa caala fooyya'aa ta'e tokko isinitti hima. Koodii dhoksaa ani amma isin agarsiisuuf jedhu kana fayyadamtanii yeroo namni bilbilee akka isin hin arganne gootan bilbiluma keessan saniin intarneetii fayyadamu akkasumas nama barbaadaniif bilbiluu kana malee immoo nama bilbila keessa yaalaa jiru baruu ni dandeessu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan na duukaa bu'aa. Osoo bilbila keessan hin cufin yookaan immoo airplane mode irra hin godhin akka namni bilbilee isin hin arganne gochuudhaaf jalqaba gara foon aappii keessanii ni deemtu. Sana booda urjii 21 urjii 857 riqicha jettanii bifaan barreesse kanaan barreessuudhaan itti ni bilbiltu. Yeroo sana irraa kaasee eenyumtiyyuu bilbilee isin hin argatu jechuudha. Garuu nama bilbila keessa yaare karaa SMS haala kanaan isin ni beeksisaa jechuudha. Yeroo irraa kaasuu barbaaddan immoo riqicha 002 riqicha jettanii barreessuun itti ni bilbiltu. Amma irraa ka'eera. Namni akkuma durii bilbilee isin argachuu ni danda'a jechuudha. Koodii kana bilbiloota hunda irratti fayyadamuu dandeessu. Android irrattis, iOS irrattis jechuudha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Viidiyoowwan akkasii biroodhaaf immoo akkaawuntii keenya follow godhaa waan daawwattaniif galatooma. Nan like gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Galatooma.